Boqonnaa yookiin tasgabbii sammuu argachuuf maal gochuu qabnaa jedhu isinii qabadhee dhufe mata dureen isaa boqonnaa yookiin tasgabbii sammuu argachuuf maal gochuu qabna. Tolee, nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota Aabbee miidiyaa nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni naaf isinii nagaa kenne maqaa waaqayyoo haa eebbifamu, oolol haa jedhu. Akkuma dura isiniif dhahee mata dureen kan koo boqonnaa yookiin tasgabbii sammuu argachuuf namni tokko maal gochuu qaba isa jedhu waan an beekurraa isiniif qooduu dhufe. Egaa waan beekanirraa yoo waliif qoodanii cubbuun qabu. Maaliifin kanan ani beekuu isin beekuu dhiisuu dandeessu, kan isin beektan immoo ani beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef waan beektanirraa isinis immoo waan inni dogoggorarraa qeeqas haa ta'u waanuma hundaayyuu koomentii naaf kaasnii jechuu jaaladha. Warri immoo viidiyoo koo ilaaltanii sabiskiraayib naa gochaa, koomentii naa gochaa, laayik naa gochaa, sheer naa gochaa jirtanii eebbifamaa waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkasumas sabiskiraayib gochuun keessan, koomentii laayik gochuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u. Warri maatii naa ta'in maatii naa ta'a. Sabiskiraayib gochuun maatii naa ta'adha. Viidiyoo kan koo immoo hamma dhumaatti caqasaadha. Waaqayyoon isin haa eebbisu, eebbifamaa jechuun jaaladha. Namni tokko boqonnaa sammuu yookiin tasgabbii argachuuf maal gochuu qaba isa jedhuuf waan irraa beekurraa isiniif qooda. Namni tokko boqonnaa sammuu yookaan tasgabbii argachuudhaaf namni tokko sammuu isaa boqonnaa yoo hin qabaanne, tasgabbii yoo hin qabaanne jireenyi ulfaata. Jireenyi isaa hin hammacamaa jechuudha. Namni tokko boqonnaa sammuu tasgabbii argachuuf waaqayyo uumaa isaa galateeffachuu qaba. Namni tokko boqonnaa sammuu tasgabbii argachuuf waaqayyo uumaa isaa galateeffachuu qaba. Hirriba gahaa qulqulluu ta'e rafuu qaba. Namoota waliin immoo hariiroo gahaa yookaan hariiroo qulqulluu ta'e qabaachuu qaba. Gaafa namoota wajjin hariiroo gahaa yoo qabaanne, nama wajjin waliigaltee gaafa qabaanne, jaalala namaaf gaafa qabaanne sammuun keenya tasgabbii boqonnaa argachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo dhiifama walii baay'isu, dhiifama amma fakkeenyaaf balleessinees ta'uu danda'a. Balleessuus yoo baanne dhiifama yeroo baay'ifne, namaaf dhiifama yeroo goone sammuun keenya boqonnaa tasgabbii argachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo ofii keenya ceepha'uu dhiisuu, ofii keenya ceepha'uu yeroo jennu fakkeenyaaf waa balleessinee ta'uu danda'a, waa dogoggorree ta'uu danda'a. Sammuu keenya irra deddeebinee maafan akkana godhee, maafan akkas godhe jennee gaafa sammuu keenya waan qabnu sammuun keenya boqonnaa argachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kan biroo immoo wantoonni boqonnaa yookaan tasgabbii sammuu keenyaaf hin kennine araada garaagaraa jechuudha. Araada yeroo jennu araan nama waan baay'eetu jira. Tokko jedhee isinii himee fixuu dhiisuu danda'a. Kanaaf araada irraas immoo araada garaagaraa irraas gaafa fagaannu sammuun keenya boqonnaa tasgabbii argachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo namoota ilaalcha negatiiva namaa qaban irraa gaafa fagaannu sammuun keenya boqonnaa tasgabbii argachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namoota negatiivaa, yaada negatiivaa namaa qaban yeroo jennu hin jira. Kan namni nama ta'eef tokko miti. Namni akkuma bifa isaatiin gargari, amalli isaallee gargari jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yaada gaarii namaa qaba, namni tokko immoo yaada gaarii namaaf hin qabu. Warra yaada negatiivaa namaa yaadassan, warra yaada negatiivaa namaa yaadassan wajjin deemuu dhiifne, yaada negatiivaa illee gaafa isaan nu yaadan yaada isaanii yaraa hootee gara gaariitti fudhannee wajjin gaafa jiraannu sammuun keenya boqonnaa tasgabbii ni argama jechuudha. Akkasumas immoo hafuura miidhamuu hir'isuu jechuudha. Hafuura miidhamuu yeroo jennu namni tokko namoonni hafuura nu keessa jiranii hafuurri keenya fakkeenyaaf hafuurri kan foonis hin jira. Akkuma sagalee waaqayyoo jedhu hafuuraa fi fooni waliin mormaa jedha. Yeroo baay'ee gara hafuuraatti yoo dhiyaanne sammuun keenya boqonnaa ni argata. Garuu immoo gara foonii duwwaa deemnoo jennee foon namaa kun hin quufu waan ta'eef boqonnaa argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo yeroo hundumaa
ani miidhamaadha ofiin jechuu dhiisu yookaan miidhama ofii odeessuu dhiisu gaafa amma miidhama keenya gaafa odeessinu tarii nama birootti baafnee himachuu hin danda'amne jechuudha. Garuu keessi keenya sammuu keenya gaafuma yeroo hunda miidhama keenya haasofnu sammuu keenya boqonnaa argachuu dhiisuu dandeenya. Garuu osuma beennuu akka namaa yeroo hundumaayyuu miidhama ofii haasofne yoo taanu sammuu keenya boqonnaa ni argataa jechuudha. Inni biraa immoo namoota fakkeenya faamilee keenya gadi qaban faamilee yeroo jennu hin jira miti gaarii yoo goone namoonni gaarii hin gootu amma fakkeenyaaf namarratti of ganne ebaluu gaarii goota ati akka jedhee akka nu jaju namarratti gaafa of gannu ofii keenya faamilee kakaasuu gaafa dhiifnu sammuu keenya boqonnaa argachuu dhiisuu dandeenya. Maaliif nama irraa eegnu waa eegna jechuudha. Nama irraa akka namni nu jajuuf yookaan akka namni jajjabeessu eegna yoo ta'e kanaanis sammuu keenya boqonnaa argachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni biraa immoo akkuma dura isinii kaase waaqayyo wajjiniin hariiroo jechuudha. Hariiroo uumaa ofii wajjin gaafa hariiroo qabaanne sammuu keenya sirriitti boqonnaa argachaa deema jechuudha. Gaafa waaqayyo keenya uumaa keenya wajjiniin gaafa hariiroo qabaannu keessi keenya sammuu keenya hundinuu boqonnaa nagaa tasgabbii arganne jechuudha. Inni biroo immoo sammuu keenyaaf boqonnaa kan nu argisiisu inni biraa maalidha yoo jettanii namoota biroo fakkaachuu dhiisu. Fakkeenyaaf akka ebaluu maaf hin taane akka ebaluutti hin jiraadhe gaafa jechuu dhiifnu fakkeenyaaf ebaluu fakkaadha akka namatu biroo fakkaachuu gaafa dhiifne ofuma ofii keenya taanee jiraanne kunis sammuu keenyaaf boqonnaa ni arganna jechuudha. Jireenya keenya immoo yeroo hundumaa iddoo itti argamnu iddoo akkamitti akka argamu namni tokko iddoo hundatti hin argamu namni iddoo itti argamu hin filata jechuudha. Nama taateef iddoo hundatti hin argamtu iddoon hundi gaarii miti jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama jeequ jiraachuu danda'a. Iddoon gaariin jiraachuu danda'a. Iddoowwan hafuura namaatiif hin taane jiraachuu danda'a. Iddoowwan foon namaatiif hin taane jiraachuu danda'a. Kanaaf iddoowwan garaagaraa iddoo gaarii ta'e filannee gaafa keessa jiraannu sammuun keenya boqonnaa tasgabbii argachuu danda'a jechuudha. Inni tokkoffaan isa kana keessaa kananii ofii kiyyaafis ta'e waan irratti baradhee yookaan waan irratti jijjiirame sammuu namaa kanaaf boqonnaa kan kennu tasgabbii kan kennu waaqayyo duwwaadha. Kanaaf waaqayyo uumaa ofii hariiroo wajjin qabaachuun baay'ee sammuu namaa kanaaf boqonnaa kenna tasgabbii kenna jechuudha. Yeroo hundumaa galateeffachuu argattees dhabdees waaqayyoon gaafa galateeffattu sammuu kee kun boqonnaa sirriitti argatee jechuudha. Boqonnaa gammachuu ni argattee jechuudha. Inni biroo immoo jechuudha hojii ofii jaalachuu hojii ofii amma hojiin xiqqaas hin qabdu kaayyoo ofii karoora ofii gaafa jaalachaa deemte gaafa hojii kee jibbuu baattee hojii kee jaalachaa deemte sammuu kee boqonnaa ni argata. Ofii kee kanas namummaa kee namni akka kiyyaa hin jiru jettee gaafa ofii kee fudhattu kunis sammuu keetiif boqonnaa tasgabbii hin kennaa jechuudha. Nama jibbuu dhiisa jibba qabachuu dhiisu keessa keenyatti gaafa jibba hin qabanne keessa keenyatti haaloo gaafa hin qabanne nama jibbuudhaan inni kunis boqonnaa sammuu namaaf hin kenna. Waaqayyoonni boqonnaa sammuu nuuf haa kennu jaalala nurraa baay'isuu isa duwwaadha kan jaalala namaaf kennu boqonnaa kan namaaf kennu waaqayyo duwwaadha. Akkasii kanumaanan goolaba guyyaa irraa kana. Guyyaa biraa immoo waan biraa qabadhee akkan isiniif dhiyaadhuuf na jajjabeessadha. Isiniin jechuun jaaladha. Kana eebbifama sagalee koo warra dhaggeeffattan hundumti keessanuu amma dhumaatti dhaggeeffadha. Laayik, koomentii, sheerii naa gochuun na jajjabeessadha. Eebbaaf ta'a.